السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا فجالتمتوني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله هن نغا كوت نغا كي هنجال الله هن كبجادا بك جرتن مرت نغا دعوتتن كي فيديو الراكن كيسات جوال وان هارا وان جايبا ايغا ابديت ايغا هاروم فمي وان جايبا في دجرا وان هارا وجوال في سنين سنت غرسا akkasuma galarii keessatti illee waan lama ajaa'iba waan suuraa keessanii fi isiniif ta'u waan hedduu tokko bareedaa ta'e waan hedduu tokko isinitti tolu hedduu tokko isin fayyadu fidee jira waan egaa haaromfame egaa abdeetii ta'ee fideen isinitti agarsiisa isinilleen jawwaala keessan hundi keessanuu haaromfatu qabdan jechuudha abdeet godhuu qabdan jechuudha bilbila keessan guutummaan guututti haaromfatu hoggaa isin jechuudha jawwaala keessan foormaatii gochuu osoo hin taane jawwaaluma keessan kana haalli itti abdeet godhan osoo wanti tokkolleen isin jalaa hin banne osoo faayiliin tokkolleen isin jalaa hin banne haala itti haaromsantu jira jechuudha hundinuu bilbila keessan yeroo inni abdeet isin gaafate haaromsuu qabdan jechuudha akka wanta haaroo ajaa'ibaa kan isiniif fidu jechuudha. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabskraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilikii godhaadha achi booda ool kajettoon irra kaayyadhaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan raafaa deemu laayik godhaadha barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan afaana turaan hordofaan sinin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa wanti haarawni jawwaalli egaa abdeetii tahee fide jechuudha. Tokkoffaa namni jechuudha yeroo bilbilaan waliin haasoftan eeyyama keessan malee sagalee bilbila keessanii san rikardii waraabuu yookiin sagalee bilbila keessanii san waraabuu hin danda'u jechuudha. Jawwaalli keessan asii waan ishaaraa isiniif kennuufuu jechuudha isin galee. Ishaaraan tuni egaa jawwaalli abdeet tahee jechuudha kan dhufte isinillee jawwaala keessan abdeet godhuu qabdan jechuudha akka namni illee isin hin shawwanne jechuudha isin galee. Ishaaraa alaaxuun isiniif kenna jechuudha yoo namni rikardii bilbilaan haasoftu tirtasan isin waraabuutu jiraate jechuudha. Inni lammaffaadha galarii keessatti waan ajaa'ibaa suuraa keessaniif waan ajaa'ibaa waan namatti tolu waan hedduu takka suuraa keessan ittiin bareechifachuu dandeessan fidee jira jechuudha. Amma sanii isiniin agarsiisa akkasuma haala jawwaala keessanitti haaromsuu dandeessan yookiin abdeet godhuu dandeessanis isinitti agarsiisa jechuudha. Viidiyoo dheengaddarratti isinitti agarsiiseen ture ammas immoo isinitti agarsiisa jechuudha. Warri haaromni hin biyyannoo jiraate jechuudha. Abdeet godhuuf jawwaala keessan foormaatii gochuu miti jechuudha. Abdeet gochuu jechuun jawwaaluma keessan kana haaromsu jaddadu. Kana jechuun ammoo jawwaala keessan foormaatii gochuudhaa miti jechuudha. Wanti tokkolleen faayiliin keessan sin jalaa hin badu jechuudha. Garuu bilbilli keessan akka ajaa'ibatti isiniif haaromfame wanta haarawaa bilbilli amma haaromsee fide kana isiniif fide jechuudha. Amma haaromsuudhaaf bilbila keessan mataa argatanii buttu. Wanti silatti isiniin jechuudha. Fakkeenyaaf yoo namni rikardii isin waraabuu jiraate jechuudha bilbilaan yeroo isin haasoftan as jalatti kunoo fakkii shahanaa biratti akkuma sitti argaa jirtan fakkii sagaleedhaa isinii fide jechuudha. Sagalee anammoo waan rikardii waraabuutti jiruu fi sagalee kiyya fidutti malee akkasii miti jechuudha. Garuu yoo nama wajjin bilbilaan haasoftan namni yoo sagalee isin waraabee asitti isinii fide jechuudha ishaaraa. Amma haalli itti abdeet gootan siitingii bilbila keessan inni galtanii achi booda asirra gadanii buutu. Achi booda asirra yeroo gadi buutan asirratti software update kajoon kilikni gootu achi booda download and install kajoon kilikni gootu anima kaleessa mudeen gaddaan viidiyoo waraabee isinitti agarsiisa jechuudha haala itti update godhanii kiyya update ta'ee jira waan ta'eefuu update naaf hin ta'u jechuudha. Garuu isin update yoo isin gaafatee sitti dhuftanii update gochuu qabdan bilbila keessan haaromsuu qabdan haala kanaan bilbilli haaromfamaa jechuudha. Wanni tokkolleen isin jalaa badu immoo sodaatinaa jechuudha. Haala kanaan jechuudha haala itti haaromsuu dandeessan jechuudha. Amma wanta haarawaa galariin fideen isinitti agarsiisa. Hayyee galarii keessan irra ni galtanii achi booda suuraa tottoshuu barbaadan tokko suuraa yaani hudduuba keessan kana effektii isaadhaa jijjiiruu barbaadan tokko yookiin dhossuu barbaadan tokko irratti hindhootanii fakkeenyaaf suuraa amma asirratti argaa jirtan kana hudduubni kiyya akkuma argaa jirtan dhagaacha qofaadha jechuudha. Dhagaacha kanaan yoo waan hudduuba kiyyaa kana waan jibbee jechuudha salphumatti dhossuu danda'a jechuudha. Haalli itti dhossuu danda'u jechuudha. Suuraa irratti yeroo kilik gootan haala kanaan tuqaa deemaddii gadi isiniif baatee irratti kilikni gootu. Achi booda asirratti akkuma argaa asirratti add protect effect kan jettu jirti irratti kilikni gootu. Achi booda haala kanaan wanni isiniif godha.
Egaa daawwattoota kiyyaa akkuma argaa jirtan kunoo hudduuba keessan dhossee jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf itti butee isinitti agarsiisutti sirriitti onni haa godhuuf jechuudha. Kunoo amma haala kanaan dhossee jira. Achi booda asirratti appilaayi kan joona kilik gootanii. Hayyee daawwattoota kiyyaa kunoo akkuma asirratti amma argaa jirtan dhagaa achi sun hundinuu amma dhoofamee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan sirriitti mul'ata jechuudha. Suuraan orjinaalli kunoo akkana ture jechuudha. Argaa jirtanii miidhagaa jiran. Amma immoo deebi'ee sana agarsiisu kun amma kunoo akkatti hin mul'atu jechuudha. Haala kanaan dudduuba keessan effektii fayyadamtanii suuraa keessan waan isinitti bareedu ishismu waan isinitti fokkatu dudduuba keessan tokko dhossuu dandeessanii jechuudha. Isin galee haala kanaan amma kunoo waan tokko waan dudduuba jiru kun sirriitti hin mul'atu jechuudha. Suuraa kee qofatuun sirriitti waadaa ta'ee mul'ata malee. Isin galee egaa daawwattoota kiyyaa haala kanaan jawwaala keessan haaromsitanii wanta haarawaa jawwaalli fide argachuu dandeessan jechuudha. Haala nama isinitti agarsiisanii barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa kan har'aadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dagatinaadha. Akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raafaatimu laayik sheer godhaadhaa barumsa birootti nagaa walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.